Yooyaa ashoomaa harkafuuni akkam jirtanii fayyaa qabdanii ani fayyaan qaba galata rabbi. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a waan haalaan isin barbaachisu waan bareedu takka qabadhe isin dhufe waan baay'ee takka isin fayyadu isin fayyadee kana yaadi anas kan na fayyade jechuudha wanti ani qabadhe dhufe. Kanaaf iyyuu namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a akkasuma warri maatii keenya taatanii jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa akkasuma hiriyoota keessaniif share godhaatii. Waan isin fayyade hiriyoota keessan fayyadaan isiniin jedha har'a kan wanti ani qabadhee dhufe viitaaminii qoricha viitaaminii wayiiti. Qorichi kun waa baay'eedhaaf isin fayyada waa baay'eedhaaf isin fayyada jechuudha. Itti fayyadamaatii ilaaladha gatiin isaa baay'ee xiqqishuudha waan gatii baay'ee ta'ee isinitti ulfaatu miti jechuudha. Haa ta'u malee immoo bakki isin jirtanitti delivery free delivery dha kan isiniif dhufu. Bakka jirtanitti isin garuu ajajattanii akka isiniif dhufu taasisuu qofadha jechuudha kan isinirraa eegamu. Qorichichi kunoo kanadha jechuudha. Qorichi kunuunsa kanadha. Baay'ee takka bareedduudha baay'ee namatti tola baay'ee waa hedduudhaaf jechuudha kan isiniif fayyadu qorichi kuni yeroo itti fayyadamtan argitanii akkasumas sarchi gootanii olaaltanii warroota biyya alaati kan itti fayyadamaa jiru malee biyya keenya keessa badaa ittiin fayyadamanii haa ta'u malee immoo qorichi kuni hunda keenyaaf iyyuu nu fayyada. Baay'ee takka bareedduudha qaama keessaniif hedduu takka jechuudha viitaaminii dhiiga keessanii baay'ee takka baay'ee qulqullina dhiiga keessaniitiif akkasuma qaama keessan hundaa fi baay'ee takka isin fayyada jechuudha. Akkasuma fuula keessan xiraatii fuula keessanii isiniif tolchuudhaaf akkasuma immoo qaama keessan muluudhaaf jechuudha isin barbaachisa isiniif bareedduu takka jechuudha. Qorichi kun guyyaatti lamadha kan isin fudhattanii qoricha kana guyyaatti lama fayyadamtu ganamaa fi galgala. Erga nyaata nyaatanii kaataniin booddee fayyadamtan gaariidha. Maaliif viitaaminiidha waan ta'eef kanaaf iyyuu qorichichi keessi shiknoo kana fakkaatti firee 60 of keessaa qaba. Namoonni barbaadan gara WhatsAppitiin na dubbistanii argachuu dandeessanii jechuudha. Qorichi kana tokkitti si ganama takka galgala takka kan isin fayyadamtanii nu fayyada. Hana nyaata miti jechuudha. Akka maastikaa osoo hin taane laappisii jedhama hin jedhe wanta intini wayii bakka lallaafsuu wayii jirti miti akkasidha qorichittiin ganamaa fi galgala itti fayyadamtu jechuudha baay'ee takka bareedduudha. Sanarraan immoo rahaa isinii kenniti jechuudha qorichittiin baay'ee takka rahaa isinii kenniti qaama keessan furdinaa fi qallinaa wantoota adda addaa kana haala seeraan isinii qabsiisti. Baay'ee takka bareedduudha jechuudha qaamota keessan hunda keessa deemtee isinii sirreessiti wanti ittiin miisaa intini wayiitti natti fakkaatti yeroo dheeraa. Dhugumaan isiniin jedha dhugaa rabbi. Wanti ittiin mi'oofti yeroo nyaatan jechuudha baay'ee takka mi'oofti. Yeroo xiqqoo turtan nyaatanii xiqqoo turtanitti bakka hin beekan wanta ta'e isin keessa deemtee raawwattee balaalta. This isinitti jetti. Dhugaa waaqayyo dhugaa isiniin jedha bara baay'ee takka isin nama gammachiisti. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaadha. Namoonni barbaadan gara WhatsAppitiin kottatee na dubbisaati. Bakka isin jirtanitti free delivery maraat keessa warra jirtanii free delivery isinii dhufa jechuudha. Isin garuu aloo jettanii raawwattanii haadha cabsaa eessa jirta si barbaannee jirra qoricha akkanaa barbaanne gaafa isin naan jettanii kacha jedhee isiniif dhufa bakka isin barbaadanitti isiniif fidaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kan na dubbisuu qabdan immoo lakkoofsa koo asirraa argattu kanan jedhee viidiyoo hojjedhee hin jira. Lakkoofsa achirraa fudhattanii kanas sagaleedhaan dubbadhe kanan lakkoofsa kanan barreessee kaayee osoo hin taane kanas sagaleedhaan dubbadhe irratti achirraa fudhattanii dhuftanii gara WhatsAppitiin malee gara takkaaniyyuu yoo na dubbistan argachuu hin dandeessanii. Lamin onlaayinii gara biraa fayyadamaa hin jiru waan ta'eef lakkoofsa kanaanii WhatsAppii qofa fayyadamaa jira. Already banamee jira jechuudha. Wanti hundinuu irratti telegiraamiin irratti banamee jira, iimoon irratti banamee jira. Appilikeeshiniin jedhame hundinuu banaadha garuu itti fayyadamaa hin jiru jechuudha. Lakkoofsa kanarratti itti fayyadamaa hin jiru kan itti fayyadamaa jiru WhatsAppii qofadha. Akka carraa ta'ee namoonni gara WhatsAppiitiin na dubbistanii osoo isinii hin deebisin jira dhiifama. Garuu amma hin danda'e takka isinii deebisaa jira waan isin ajajjanis immoo isinii fudhata waan isin ergattanis isiniif ergamaatiin hin jira. Tarii akka carraa ta'ee immoo yoo na jala darbee jiraate dhiifama isiniin jedha. Yoo namni isiniin ajajamin namni isiniif na barbaadanii isiniin argaminoo jiraate irra deebi'aatii gara WhatsAppiitiin na dubbisaadha.
WhatsApp irraan qofa na dubbistanii garaa biraatiin na dubbistu taanaan na argachuu hin dandeessanii maaliif sababni isaa fayyadamaa jiru waan ta'eef akkuma isiniin jedhe. Kanaafiyyuu gara WhatsAppitiin hundi keessanuu gara WhatsAppitiin tarika carraa ta'ee gara biraatiin illee na dubbistanii warri jirtan immoo gara WhatsAppitiin na dubbisaadha. Namoonni qoricha kana barbaadanis gara WhatsAppitiin na dubbisaati bakka isin barbaadanitti firii deliverii isinii dhufaa jechuudha. Gatiin isii gatii xiqqishuudha. Gaafa keessan dhuftanii na gaafattanii na ajaa'ibsiifattanii qoricha firee 60 of keessaa qabdi. Sabar argitan firee 60 qabaa jechuudha. Firee 60 of keessaa qaba. Ji'a tokko isin fayyada jechuudha qorichi kun. Yertattanii ji'a tokko kana keessatti liwixii baay'ee takka argatanii jechuudha. Hedduu takka waan irraa yaaddan hunda hin argattanii dhugaa waaqa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan irraa yaaddan hunda hin argattanii garaan keessan isin borceen keessan isin bayee kabalee yoo jiraate isiniif karaatti deebisaa akkasuma warri dabbaallee barbaadan injira qoricha isaallee hinjira. Inni kun garuu bakka qaama keessan wantoota qaama keessan qulqullina qaama keessanii jira miti. Keessa keessanitti isiniif qulqulleessa jechuudha. Dhiiga keessan irraa kaasee wantoota hunda isiniif qulqulleessa. Guyyaa ittaanutti immoo wanti ani isiniif qabadhee dhufu ammas qoricha hedduu haalan isin barbaachisu akka isinii qabadhee dhufa qoricha isinii qabadhee dhufu immoo yeroo baay'ee namoota yeroo marsaan laguu isinitti dhufu isin dhukkubuuf qoricha haalan isin barbaachisu ammallee ni jira jechuudha. Yeroo marsaa lammaffaa irratti namoonni qoricha san nuuf fidii hin dhukkubsannaa. Yeroo marsaa laguu nutti dhufu baay'ee takka nu dhukkubaa, garaa nu dhukkubaa, nu ciniinaa wantoota baay'ee jettan hoo jiraattanii koomentii kanarratti naaf kaa'ati. Qoricha sanarratti immoo viidiyoo isinii kan hojjedha marsaa lammaffaa irratti jechuudha yeroo deebi'ee dhufutti. Kanaafuu viidiyoo kana like share gochuudhaan nu jajjabeessaa kan hundumaan gootaniif galatooma. Namoonni qoricha kana barbaadan immoo gara keessatiin kootatiin na dubbisaadha. Har'aan tan isinii qabadhee dhufee hanga waan biraa qabadhee isinii dhufutti nagaa fayyaatti naaf turaan isiniin jedha. Akkasuma kana amma isiniin jedhe namoonni yeroo marsaan laguu isinitti dhufu dhukkubbii ciniinnaa akkasuma garaa muraa qabdanii gara koomentii irra na beeksisaatii viidiyoo isiniif hin hojjedha. Isallee bakka barbaadanitti akka isiniif dhufu isiniif hin taasisa. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Koomentii naaf kaa'a. Namoonni qoricha sana barbaadan koomentii naaf kaa'aadha. Namoonni immoo isa kana barbaadan gara WhatsAppitiin kootatii na dubbisaa jechuudha. Namoonni isa kana barbaadan gara WhatsAppitiin, namoonni immoo isa sana barbaadan yeroo marsaa laguu isinitti dhufu isin dhukkuba jiraattan taatanii koomentii naaf kaa'a yookiin immoo gara keessattiinis kootaa na dubbisaati. Viidiyoo isiniif hojjedhee viidiyoo sanarraa ilaaltanii raawwattanii bakka barbaadanii ajajachuus ni dandeessanii bakka barbaadanii irraa hin argattanii. Yoo barbaadan immoo ana biraas ajajachuu dandeessanii bakka barbaadanitti isiniif hin dhufaa jechuudha. Kan hundumaan gootaniif guddaa galatooma. Fayyaa nagaa naaf ta'a. Hanga marsaa biraatti deebinutti nagaan tura. Baay'ee baay'ee.